bilbila kee nama kan duraan dura wantaati beekuu qabdu keessaa tokko kanaa na hordofuu jalqaba. Haa bilbila kee gara seetingitti seenuu qabda. Notifiikeeshinii qabdee mallattoo seetingii kana irratti ni cuqaafta. Mallattoo seetingii kanatti erga cuqaaftee booda asirratti gara gadiitti yeroo gaddeemtu asirratti biometric and security kajuu kana ni harkatti filannoo asirratti ni cuqaafna. Asirratti erga cuqaafne booda other security setting kajuu kana irratti ni cuqaaftan. San booda asirratti gara gadii gaddeettanii asitti pin windows kajuu kana ni argattan. Pin windows kajuu kana ni bantan. Pin windows kajuu kana erga kana bantanii booda san booda pin windows kana irratti gajuuqa. After san booda filannoo as gara gadii jiru kana ask for pattern before pinning kajuu kana irratti ni bantanii irra cuqaaftanii kana ni bantanii harkanatti erganni cuqaaftanii booda maal godha sitan bilbila keenya namatti kan duraan dura wanta kana godhachuun dirqama. Amma fakkeenyaaf bilbila kiyya namatti yoon kannee waata kan itti fayyadama jee namatti ni kannata. Amma YouTube fayyadamuuf yoon itti kannate namichi namatti kannesan YouTube malee gara biraa akka hin deemne isa godha jechuudha. San booda as mallattoo riisentii kana irratti ni cuqaaftaniiti. Mallattoo riisentii kana irratti erga cuqaaftan riisentii irratti erga cuqaaftanii as mallattoo YouTubaa kana irratti ni cuqaafna. Achirratti erga cuqaafnee booda pin this app kajuu kana irratti ni cuqaaftanii jechuudha. Kanaaf okay ni jettanii erga kana cuqaaftanii booda abbichi isin bilbila keessan itti kannatan appilikeeshina kana ala gara biraa deemuu hin danda'u jechuudha. Yoo namni san deemee gara biraa gara gaarreetti illee seenuu barbaade seenuu hin danda'u jechuudha. Kun akkuma agartan yeroon tokko naaf hin deebi'u gaarreenas hin deemu notifiikeeshinaas naaf hin badu waan takkaas naaf hin godhu jechuudha. Wanni inni godhuu danda'u appilikeeshina san bicha fayyadamuu qofaa jechuudha. Kanaaf irraa kaasuudhaaf hanga isin irraa kaaftanii jechuudha. Koodii isinitti gootanii kanaaf irraa kaasuudhaaf mallattoo lameen kana bakkuma takkatti gad qabuu qabna jechuudha. Riisentii fi haa irraa deebaniin baakii kana jechuudha. Akkanatti qaqqabna. Baakii kana erga qaqqabnee booda koodii isin gaafata aanpiid koodii teessan yeroo itti gootan irraa ka'aa jechuudha. Amma kunoo gara gadiittis deemuu danda'a. So I hope akka jaallattan viidiyoowwan kanneen akkanaa kan birootiif safe tech subscribe gochuun dagatinaa. Bye bye.